Dari nama lese banata curabi jerai mari. Nyadam teh dokter. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya nunni kun Rabbi gadi achi debi kamera fo doktor. Koya me. Ini ame ora andra letis god ida dura ufir resina nami nut kolwa. Ukon san jeda Rabbi gadi ti. Adurre fakkate kam. Amma sirrae? Amma kuno amma gurracha gara garba. No. Kadura Allah kute kara. Sharing golna kan. Ready rakabi. Share kara. Nama dik dia mesti share kara. No. Tibu, an gazi buza gazi ra. Sharing golna jarina po gazi refenu. Mali sharing. Amma kasit dis e bakka. Sharing golna jarin. Bakka dis. Sirrae? Share kara guys. Defa share kara. Namni kumni dik dia mesti sodamni felan. Amma sirrae? Defa share kara sun sirrae. Kana. Allah. Bintare ko bintare. Share kara. Kamre. Sibu chale sunanda tu. Doctor video se wala share ko kara. manta. Abo bintare makasa nutti masi wari beitan. Mute gona ko. Sifu, mute nu ratai wari. Mana Bintare warwara. Akam nazar pisu barbadi bar. Kabra zaragai ka amar kanti alam desa. Kami. Kana mit. Is. Okay. Amo mo shamaran go to kana na dile. Wana kabu normal kadero to ko jira bar TikTok ki yar. Wana kadero to ko jiru. Kon le kana lati. La ilaha. Abo guys. Amma kun sita ya disi kanan disi. Kana disu? Kana wayar kana wayar. Taala kunin. Eh. Ferraya. Abbo disi kanan lewa mata gubban si zorara. Live gira. Eh? Sila mubarakin begagar. Mubarak amma Etifu waraba. Amma nuta ya amma. Wan posi go norkanne. Ferraya. Sirra? Natu kol fi diyani dolak. Rabbi gadi diliza isani wal fakkaate ka lubbu. Leather ini. La amma Ferraya war comment ma jetan. Amma Ferraya? Dirraa garuu si ibliizari tu wal fakkaate malee addaan baasu wallaalli. La ra kongo. La helwa dane. Gurrachin. Ma jarabuna idha fakkada yu ma sha Allah tabarak. Amma Ferraya war commenti. Yes. Warra asira isa. Ummanni isa warra asira asida jira amma Mubarak tilata, Jalibsan tilata, Redin akkasi, Sifun daa'ima ta'u fitti cal'isu didde, urgoon akkasi, Usmiyeen akkasi, Dabbaan haadha faate kanneen hin dhagayna. Sifun daa'ima isi qofa namni qulqulluun cal'isu yuun didde akka daa'ima bootti. Ta'ee isin ta'ee warri jala kana ta'ee nama kuma kudhan guutaa kaayoo ta'e daddafa. Ta'ee yoo jettan disheer godha nama kuma kudhan guutaa. Intaan tan kabira hundi sa jedha. Jara na. Masha Allah tabarakallah. Mubarak ma wera. Kun normal filter takkan ka urra afne. Filter ka. Mubarak Gisee waa'ee filtara kana dubbatan sheetana ari'a. Mubarak mo. Mataan isaatu filtari kanaaf. Ababa wayyaa kan ka diaspora kairon Dubai qabdu gisi galchina. Giftara kenna guddaa galcha Mubarakin deebisa. Namni biraa hoo? Ababaa ol darbe irra deebi Mubaarak. Namni biraa. Memberii ta'a faamilii memberii abbaa takkaan taatanii irra caalaan keessa memberii ta'a faamilii. Amma namni kuma qoranii adirtan kun walii dabarsa hundi keessan sheer godha. Hundi keessan yeroo shan yeroo kuran walii sheer godha. Memberiin jechuun kun waan mataa aslii gubbaa wilwil jettu tana laalaa ila kun ishii tana jechuudha. Memberii isinii kenna akkasii miti. Irra jiraami. See wanna piin godhe memberii jechuun ishii tana ta'a. Laayiviin kun ammaanuma tana laale baaraan isaa nama bira nugaa. Eshi. Amma waan gootan jala kana ingiliffa የተማራችሁ በእንግሊዘኛ የተማራችሁ ሴንት የሚባል ነገር አለ። ሴንት jala kana sendi gattutan hundi keessanuu sendi gattuka ababaa takka takka bicha irraa fudhatamu keessa qabdan. ingiliffa qubee sadi qofa. CENT qaba. Eeywa helwa kida. Namni kuma ababaa takka takka qofa mul'ata. Isin sendi bichaa tuqa ababaa takka takka bichaa mul'ata. jala kana niyata abbaatu. Abeet. Inde fatiha nama tamaare bicha takkattala akka. Kana kuno. Kana Oromoon akkatti dubbisee hojjetu kana. Sendi magootan jala kana sendi magootan. Kana.
ما شاء الله تبارك الله كما كاي كما تيفتا كما غوتا نما كما قرأي جرتا كما جباتا ممبري membarii kun cakkamii deemaree irraa gad irratti abaaboon takka. Leenca qopheessa ilillii takka irreessaan gadi deemu. Anamma kasaaraa jiraachuu leenci deemu bakka. Warri leenca qopheessan hundan keenya. Jabaadha hundi keessan sheer godhaa ka sheer bakka duwwaa kana seeruun inni osoo na jala namni lama lee dhufe. Eega mubaarakaaf. Yoo leencis jala hanga ta'e usuma ittiin mana fudhadhu onnee dubbata akkasii kanneen itti guuttata. Namni hawwii jalaa buuta yoo jiraattan gaayis hawwii tamam jala namni buuta yoo jiraattan. Yookaan immoo asliidhaa fi hawwii tamam jala yookaan jalaa bu'aa gaayis. Ada faati kun komanti kun deebi'ee bara taaptaa bilu qaban jiru harkaan. Komanti dhaabban asliidhaa fi hawwii tamam jala bu'aa hawwiin qaata jala kana waa barreessu jirti. Yalla Echi guys taaptaabitti deebinuma akkam jettan. Family. Okay. Amma waa tokko isin asradda akka doktori. Asli waa dubbatu qoysi. Dhageeffadhaame. Amma waa tokko isin asradda laala. Dhufneetu magatteenne namni yoo basal osee. Guyyaa namni geemii taphatu tokkoffaa akka taphata soorama bayii tokkotti jechuudha. Yaaduma kennataarra geemaroota fi tiktokaroota fi warra giiftaroota jechuudha. Guyyaa obboleessi keessa yookiin obboleettiin teessan takka bakka isin buutee haa ta'u jaarsa ofis haa ta'u lubbuu ofis haa ta'u bakka buutee firaa fi diina kiyya addaan baafadhaa yookiin kaayyoo qabaa jettee geemii taphattu isin warri hiriyoota mootu gizee asirra dhuftan taap koppilinki jettanii walitti iyyuu kana lash gootan xiqqanne saallachu. Am serious wallahi kuni soba isin hin jiru. Durii san jechuun dur nuti gaafa humna qabnu gaafa isin bakka buunee taphataa turre san tapha baay'ee yoo argatan ta'e namni taap godhaa jedhee hin jiru akka mataa kiyyaatitti hin jiru hin beektan miti obbolee hin beektan gaafa sabni sadii moo afur taphadhee takka namni taap godhaa koppiliin galtii kiyyaa nama galchee iyyuu natti hin fakkaatu tapha booda yoo taate malee guyyaan irraa taap isin barbaachisu sheerii barbaachisaa. Koppiliinki taaptaabiin kun hin barbaachisu 0 timiti waan vaariyaalii miliyoona 4 miliyoona 5 hin barbaachisa. Wanni barbaachisu maa inni gizee biraatti gorsa akka isin ta'u bilnas yaano maa inni guyyaa akkana ka lolaa qabdu lolaa keessatti sheer goote please help my sister my brother jettee keessan gizee sheer gootu lolaa yoo qabaatte fira yoo biyya faranjii kana qabaatte nama haftaan sheer gizee gootan please. Stand with fakkeenya bara fatu taphataami with fatu minaamin jedha nama kana bira haa dhaabbannu koota irra baay'ee guyyaa akkanaa kana guyyaan kun guyyaa riipostii wannoo kaayatan istoorii kaayatan guyyaa sheer godhan guyyaa waan qabaniin bira dhaabbatan malee ati taap godhaa oolte godhaa bulte minim maxxara gara lam isinirrallee homuun irratu isinlee wanni fayyadu jiru cuma taaptaabiin miliyoona 4 kun homaa isin fayyadu fakkeenyuma mana vaariyaalii ol kaasa malee vaariyaaliin yoo har'a ka'e boru yoo ajandaan dhabame hin bu'a har'a yoo ka'u baatallee boru isin yoo boottee kaafatuu dandeetti amma fakkeenyuma dhuguma isinitti hima guyyaa har'aa kana fatiyaa akka fayyadu mucayyoon tun haadhaan qabdu abbaan qabdu mana guutuutti manaa baatee mana duwwatti galaa jirti ani isin sobamu. Mubaaraka fakkeenyaaf hiriyyaa kiyya namatti dhiyaatu. Wallola qabna gaafa inni asii deemu gaafa galeetiin suuraa isaa biyya torgu hirrifadhaa sirrii galee miti. Akkasuma akkaataa mubaarakiin wayya ilma dhiirati. Mucattiintu mucattii durbaati. Heerumtee jaarsan qabdu. Jaalattee jaalallee qabdu. Hiriyyaa dhugaatuu qabdu. Har'a akka wajjin ooltu boru walii kaanii asirraa wal boochisan isinii galee miti. Ibsaan irraa galee dhiifama gaafate. Bisootii qabdi isinii galee. Har'a akka fatiyaa fayyadu mucattiin tun yoo galtu mana duwwatti galti qe'ee duwwatti galtu uffata harmee isiitii fi maatiin isii irraa deeman malee wanni isin itti galtu tokko hin jiru. Ayitiin qobbole tokko choo'ii qabdi sanuu bakka inni jiru hin beektu natti fakkaata yoo dogoggoruu badhan keessa illee hedduu karaa keessatti nama wajji haa ta'u kan hin sodaadha sanuu shamarran singilii jaartitti neemtiif sodaadha tajaartii jaarsa qabdu yoo kanaaf har'a ka fayyadu taap koppiliinkii godhaa miti.
nama kuma kura lamaan as jirtan almost ka gubbaa jiru wajjin nama kuma 20 inta baay'ini hammana ga'u gubbaa jira ammoo sotamni egalee gaduudha giri jedhee isin galee miti gara nama kuma 20tiin dhagaa jirtan saa kana warra gubbarra gaseenuu sodaate wajjin jechuu namoonni as jiru kunii fi ka gubbaa jiru ka ganaa dhufaa jirullee osoo ilillii takka takkallee taate mucayyoo tana yoo darbitan isin galee miti yoo fira isii harababbaa isii rabbirraa fudhatellee birri irraa argattu tanaan yoo galte namnummaan manuma haati biraa deemti sanuu yookiin mumkin koriidarii kanaan fa'aa diiguun mala firri gariin zaalimaa kun hoqimee mana madaamu ta'uu gaa kudhan qoshan dalayde koriidarii kanaan sababee nama meeqa faaxee meeqa mana irraa mootummaa diigee jijjiirataa jiran warri hundi tokkoomi maal ollaa fi fira ilmaan irraanii isin galtu kanaaf jechuun maatiin shamarran baay'ee kasoban qabne mootummaa diigee jedhee ufii diigee ka'ee lafa maqaa ofiitti jijjiirataa warra jiru baay'ee jiran nama ijoolleen natti himatayyamu kanaaf waan itti galtu hin beektu galuu malee akka itti galtu hin beektu deemuu malee akka itti deemtu hin beektu bakka deemtu hin beektu mana unaatitti galuuf jirti nuti haadha keeti obboleettii keeti abbaa keeti obboleessa keeti siif jirraa jechuuni danda'uudha qabna galatooma irra hedduu guyyaan irraa guyyaa fatiyaa wajjin dhaabbattani malee taabtaabii manni baariyaalii ka'ee ka hubatee no rakkoo miti maal waa baay'ina namaa kana baariyaalii manaa ciccirtee nyaatti miti waan akkasaniiti hundumti keessan namni 12,300 as jirtan kun waan dandeettaniin obboleettii teessan bira dhaabbadha as qofatti miti yoo galtellee namoonni hiriyoonni kakkaluu itti dhiyaatan kafagollee obboleettii teessanii ofitti kaleeffadha isiniin jechuu barbaada. Thank you so much. እናመሰግናለን እኔ ፍጠጤራ ሀገኑ ዱባችሁ ጨራ ወርቅ ብሎ ይላተን ከብራ ሙባረክ አዱበቱ ያልቲ ሆኖ ጅርታ ሙባረክ ታሬን ናምን ብራኝ ጅራ ከጅሩ ጅራ nama kuma afurii fi 500 nuufitti taaptaap yoo koppiliinkiin ka'e jibbaanneeti mee mubaarak inni uma 200 nuufitti jin dubbadhu jira kabra namni bira yaada ka qabdan siifu reefu muutii irra qabdee dubbadhu jinka siifu dubbadhu miskiina tana yaa ma bareeddi wallahi miyyoon rakkoon gahu rifamaan ikkoo silamiyuutii godhadhennaan yaada qosaadhaafin dubbataa ture soorii Inaanillee yaadina ni qabu yoo jiraate kanumadha warri asitti wal geenye kun hundi keessaniyyuu jechuun waan dandeessaniin bira dhaabadha jechuun isiniin fedha malee anis yaada biraa waan adda ta'e illee hin qabu. Taap koppiliinki jechuun keenya yaa'u namni dhageenye yookiin namni hin argine bira yoo ga'e jireenya namni haaraa yoo dhufe tokkorra lama wayyaadhumaaf malee taaptaabii fi koppiliinkiin akka gatiin qabne simbeek nagaruu tarii nama bira hin geenye bira haa ga'uudhumaa fi kanaafiyyuu marti keessaniyyuu akkuma obboleessi keenya asniin jedhee waan dandeessanii bira dhaabadhaa obboleettii keessan kana gargaaraa lammiitu waliif qoricha jedhanii kanaafuu isheenis kanumaaf intineetti kanuman jedhan. Thank you galatoma itino boredi wajah sana kagile atitti. What's up? Doktor Asli nu keessa dubbatanii guys anillee yaada Doktor Hasan deeggara taaptaabiin taargeetii dhufaniif sannamaan guutu koppiliinkiin taargeetii dhufaniif sannamaan guutu namni taargeetii wayii qabatee bakka kana dhufa malee calliseetumaan namni taphateef hin taphatu dhugaa dubbatuu fi kafatii ammoo keessattuu akkuma samoon argitan sanii lolaa keessan loltuu keessanitti biraan gahan dhaamsa doktoraati waan ta'eef sobdanii lafuma qullatti wannan jirina lolaa keessan dhuftee leenca kennitee bilooksi godhaa minaamin jettanii waan akkasiitiin osoo hin ta'in noormaali sheeritti godha anamma loltuu takka biyya alaatti qaba jaartitii irratti tajeet godhe amma fidee sheeritti godhuuf deema qolo dhugaan isin hima yoo isin hin dhufin anatti isii bilookii godha jechuudha so akkasii kanuma doktor. Thank you bakka saabee gataa beekatia ngenne. Mubena dubbatu jala jirti mubarak dubbatu yoo jiraatte bitu rakaati. Mube. Kana fakkaata hin dubbanne. Haati faatee Mubarak kana as keessa kaayatee bakka biraa jira rabbi alaafisuuf namicha kana wajji rakkanne wallaahi billaahi. ni qaalin jettan irra hin beektu bare.
akkasii wallaahi anillee yaada keessaniin addaa wayii hin qabu. Namni hundinuyyuu wanni beekuu qabda yoo jiraate geemiin kun geemii bashannanaa yookaan ammoo geemii mootamuudha osoo hin taane geemii gargaarsaatidha akkuma asliin dubbate yaadni keenya hunduu takkuma. Kan garaallee itti rifannoota illee qabdan kan yookaan asirratti illee tiktookii kanarratti illee yeroo baay'ee boo'ichaanis ta'ee kolfaanis wantoota garaagaraatiin illee isin dararte amma biyya galaarti niitoorkiin Itoophiyaa turre rakkoodhaan nama dhabamsiisa. Fiiltariin kun illee yoo Itoophiyaa galanii jedhan baay'ee hin hojjetu. Waa hedduutu yoo Itoophiyaa tana galanii nama Itoophiyaa galee fi namni du'e silaa takkama nama dhabamsiisa. Inshallah rabbi keerii haa godhu hundi keessanuu gaayis akkuma asliin isin hime geemiin kun geemii sappoortiidha. Geemii obboleetti teessan bira dhaabachuudha. Geemii haayizoonaa jechuudhaaniiti. Namni ni beektani gizee maatiin namarraa fagoo jiruyyuu eerpoortii san keessaayyuu yoo namni nama dhufee nama fuudhu hin jirre yookaan ammoo haadhaaf abbaan nama dhuftee nama hin simanne maaltu akka nama dhagayamu ni beektani irra caalaan keessan jechuudha warroonni haadhaaf abbaa hin qabne wanni kun akkasanitti dhagahamtullee hin beekaa akkasanitti dhagahamtullee hin fedhu rabbiin bakkuma jiranitti jaannatu firdoosin isaan haa qananiisu. Gatii kana ta'ee fi garaan jabaatinaa garaan laafinaa waan dandeettan irraa wanni isin tuffattan isiidhaaf waan jabduudha. Haayizoo amshiruu jettaniif jechuudha. Kun amma fakkeenya namoonni tokko waan kan akka tuffiititti yookaan ammoo akka waan diqqaatitti ilaaltan. Si cinaa jirraa jabaadhuunuyyuu waan guddaa takkaa geemiillee jettee asirratti isin darartee hin beektu yeroo tokko waa geemii wayiiti jettee yeroo tokko ture wayii keessa. Waa geemii iyyuu miti waan gaafa veelloo uffattee hojjette jechuudha. Bakka bultii tana xiqqoo isii anaafis ittillee hin jajjabaatti na fakkaata bakki bultii suni. Kanaafuu wallaahi hedduu ulfaataa yoo dandeettaniitiin jettan oma dandeettan. Diyaaspoora wayii buufataa jiraatti yoo rafaa ta'e osoo taasiseet. Gara biyyaatitti moo? Achirraan daawwatu wayaadhitti. Anu waan san Diyaaspooraan gariin akkas godha. Kaayiroo maal baay'ee kaayiroo keessaa jira nama ijoollee baay'ee mana madaanii. Kaayiroo citiin hin taa'u. Dhoggeetini kaayiroo citiin dhokka garee Keeniyaa faatti warra bu'e baay'ee jira. diyaaspooraan kaayirootti yoo bu'ellee bar diyaaspooraan kaayiroo dhufu jaalata malee diyaaspooraan gara biyyaatitti gadi namaan jedhu hin jiru. Diyaaspooraan gara Kaayiroo kana dhufee afurii shan qammasetu gara Keeniyaa fi Ugaandaa dabarsa. diyaaspooraan gara biyyaa nama galchu yoo Awa jiru magaalaa mitiyyoo tanaan qabina diyaasbooraa wayituu hin qabdu miskiimiyyoo tun rabbi maleedha. Dubaayiti malee kaayiroo tanatti diyaaspooraan irra caala kaayiroo kanatti dhufuu jaalata wanna hawwii qaba. Kan Dubaayiti diyaaspooraan gara biyyaatitti nama galchu xiqqoo isii. Tanumaa fi faamilii hundi keessanuyyuu waan qabdan riichaarjii godhadhaati. Osaa dabtar asfaa. Hamileedhaani haa deemtu Dubaayii jechuu barbaada. Chaayinaatti olii bara daddoo godhule. Amma rabbi jedhaati Dooktar Abduusee fiddanii as kaa'u heddanii bar yaa rabbi. Magaalaan nama talabni. Egaa hundi keessan nama 13,300 taasisetti argama. Wanti nu dhufneef taaptaappiidha yookiin koppiliinkii qofittiin girrigirri baay'isuuf miti. Wanti dhufameef yookiin tapha beellamaa cal jedhanii injifatamuuf miti. Obboleettii keenya wanti nuti akka waan ilaalu waan qabnu hundi keessan ijoolleen biyya arabaallee hadha mudhii keessanii dhadhaa. Inni kun guyyaadhumaati. Hiikka dhaariin malee maal hidhatanii? Hidhatanii waan qaban nuuf jabeessuu dharee. Kanaaf sa'aatiinis dhiyaatee jira. Waan dandeenyu goonee hamilee si eegne nama waggaa baay'eedhaaf umrii isaa biyya ormaa keessatti fixee wanti inni yaade sun milkaa'uu fi didee sababa waraqata dhabuutiin hojii hojjechuu dhabee waa meeqa hamilee warree diyaasporaa giiftaroonni hadha waan raajii hojjedha. Taarik siru. Dhugaa saniin jenna. Inni ergasii tapha beellamaatii Oromoo koo maaloonni anuun suni dhugaa yoo barbaadan hin kennitan inni adda garuu dirqama keessan baattu galatooma saniin jenna. Push godhaati. Abbuus isaa geema namaa waliin taphatti moo kanama push godhan profaayilni isii tokko No, geemiin akkanumatti kama kophaatu nutti fakkaata namaa waliin ni miti. Mubaarakaa dubbatu yaa jirti waa. Doktor Kotaata. Mee mubaarak dubbadhu kaa mubaarak kalee waa jaazaa buufatee sagaleen akkana biraan baana jee sodaatee bara. Ijaazaa bu'e moo hin buufatame? Hin bu'e na fakkaata bara. Hin bu'ee san? Hin bu'e. Mubarak ijazaa Tolchi Abduuseen. Gara bareedaa margatta. Uummanni eessaa yaatan isiniin jedhaa jira bara Abduuseen guyyaa keessan jijjiire. La ilaha illallah. Abduuseen guyyaa keessan jijjiire bara.
Argi wala tumbe kwa. Mubarak dubaruka. Wanni ijazaa san Goota irra jirta goota koo. irra faana michi. Irraachisiisu jira irraa Dhugumaan ijaazaa jira gurbaan kadhaa ifee agartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Akkam jirtu jara keenya nagaa keessa baga nagaa taatanii jirra jechuudhumaa fi malee waa biraatii miti. Nama 13,500 jechuun namni 13,500 immoo irra keessa taara kunola. Maqaa waamu namni 13,500 bobbaa jira. Tokko aslii kan fakkaatu folocee ilkaanii lakkuu wayii miidhaa kana dhufe welcome back Asli dhufeera isa kan fakkaatu tokkotu asirra jira. Lammaffaa abbaa baluu maqaa keessanii waamu garuu nusi akkuma isin maltanii irra keessa taa'uu jammartan appilikeeshinii namoota irra keessa taa'anii nu laalanu mallee buufannee jirra. Ati shawadu oliin gal deemaa barbaadde warri irra keessa taa'atan. Jarri kun immoo akkam jirtu nagaa keessanii dhiifama warra irra keessa taa'u irraa warra keessa taa'u caalaa taa'u koppiliin sheer. Let's go. Share godha amma taataabii minaamni miliyoona 5 gahaadha. Wallahi gahaadha. Gaaf darbaadha. Taataabiin share godhame. Share meemee kudha afur. Mee nama 20 naa fidaana. Nama 20. Taataabiin isaa. Daqiiqaa 5 tafaam. Daqiiqaa 5 qofa tafaam. Mee nama 20 naa fida waa biraan isaa. Namni 14 fi 200 kuni maal gootu beektu? Bakka asliin jiru adda isaa fuutanii cofaq itti gootu lafa cofaq goota. Yeroo cofaq goote seenni ka jedhu sii dhufa. Amma dhumaatti qofa. Seen daa godhe. Story kaadha jedhi. Istoorii immoo bakka isheen itti buutanii aad istoor ka jedhu jira. Itti buuta. Hin fida. Lip goote istoorii kaadha. Mee isheen godha kan laalla namni dabalu. Taabtaabii dhaabaa. Ana siniin jedhee dhaabaa taabtaabiin barbaadnu amma. Gaha. Meemee. Ela kuno sen ko arga kuno kajon ko ay inshallah sen istagoram alima asan jira malat sen de bota gadi to ke asli bakas din juru ka tutala yero bakas din juru tutanu ko ay sinagar sisa ko ya Mama ya. Halkan mee dhufar. Walirraa fagaanne gandaa jijjiirratti nurraa fagaate. Achuma jira moo? Family share godha agamu beeni innis deebi'uuf. kata sheri kuno la Share godha agamu beeni innis deebi'uuf. ela kata sheri kuno la ela kata sheri nungal loretani alto kola kudisi doktor Hojii tara qabdan yeroo takkamuu bee na guddisa. kudisi Wanni na kudisa Doktor. taragasisa Doktor Mubaarak Share guddisi qofa yeroo tokko sheerii haa uummata. boru maafu Eeywa. Maal godha hin beekani. ela bakka asliin jiru kana akkana gattonna la bakka asliin jiru asliin dhufee guddata miti asirratti akkas gattonna la yeroo nu akkas gattonne kunoo maal fide seendi danuu fide jechuudha kana akkana gochuudha hundi biraan jiru la ela amma dhumaatti al tokkitti godhaafi sana booddee haala harka dhiqadhaa waa nyaattu ela Fuula babalbaadee tokko aslii irra gadi qabaa. Almiti. Ela, asli deebii bakka deebii itti beera. Ela, godhaan jira godhaa sunis. Nama na jala jiru guutuutti ishee beekanii bara mana ol qabadhaa. Ela, Mana ol qabadhaa jira isinii faarawa malee jara faarawa miti. ela. Kun isinii Ol qabadhaa maa inni innaan illaahi. qabaa jira ol qabadhaa. Yaa. Ela. Jammaraniiru wallaahi namni hundi ishee irratti godhaara jedhamteef nan beeka yeroo jala jammaran. Isinii galeera kana booddee sheer godhaa yeroo jedhame akkanatti sheer gootu ishii al tokkitti qofa sheer gootu sana booddee namni sin cinqun jiru jechuudha. Sheer goonee irratti teessu. This is dangerous. jalqaba irratti haadha Biiftuu maa inni. Biiftuu fayyaa qabdaa sila maal taate? Anatti hin jenne ummatu. Ana na darbaa. Biiftuu Maaltu? bareedduu maal taatan sila Asumatti sheergoon. hermaan aggootan as keessa jira baraniin hayi. La ilaha illa Dr. Mubee King. Siduuna. Qabaa jennaan gabbaa abbaa fira bira dhaqaalee akkasitti. Sumayyaan illee laa gadi qabaa miti sumayyaa gattaa inni irraatillee keerii. Eega kan biraatti ergaa. Mubaarak hin beeka itti barbaada. Biiftuu laamas. Biiftuu koo argeera.
شالا ورو لا إله إلا الأميرة ميري زهرة لا حول ولا لك بودي ميرا Maal deemta eessa deemta baxabbattee kaatee garreeti deemtu garam. Jabaa dhagaa isa biiftuu mootitiroo qabaattan namni tokko jala haabuu ol galchaa yoo usmeellee jalaa buuftan reediillee jalaa buuftan. sabar zena doktor sabar zena lagi pada sabar zena anak dokter asli kudisa kudisina kudika Habibi wanti maan of gudsi guddisaniif tokko jiru achuma taa'e tana fasi. Guddiba. ay doktor aku habibi doktor wallahi ati umri korra utu umri kenname ogashan ogalama ogasadi wallahi sinna wadwa I love you my doctor Doktor jaartii tantee biiftuu ol harkisi fooloon kuma dhibbaatu. Qoy mee namicha warraan ijjiin natti haa. kabajamtoota jaalatamtoota keenya doktor intalatti nama walte ene ali caawwatami 300 ሰው ብቻ ይዤ አልፈልግም ጀቴ ማለት ወጥቴ ባቴ ካቴ ወኒ ጎደም ሁንዲ ኬኛ ገዱና ዶክተር አስሊ አስራታ አቸረ ጀረብቲ ገዱኔቲ ረቢ ጉያ ሲያ በለሱ ጉያ ሙጫ በለሱ ከነ ጎቴ ዋን ደንደኙን ሰፖርት ጎናኒ አስሊ خلاص ላስት እንደ ብሪፍ No itti dawwala kaadura itti dawwala. እንዲ ዲቃሱ እንዲ Ali cawtu nanya te ngono amma na wolte kata siluma kala tam telufte siluma insob nu kala tam telufte la malif supporti da wante bi badan namni support ko la nan la ka gamer gar non falle go mana min jitti e sabura le gamer kanafu woni so bajar talu ma fata ta bacciru me mo cirum ne ana fasni kofti wallahi babbe do jinge se ta baccir ne mo cirum ndenya dimmi support ko cuda doktor galuwa na ojin ta bacciftu Mo kama kun yate ifediyat kanumatti yoo kenne goyure. bakka kanuma jedhela gasti sila Doktor akkanatti nama kana turanii eeguu osoo hin taane dhuma geema irratti gartee hanga daqiiqaa Faransan nama waliin seente achi booda gartee eega dhuma geemaa dhume namni illee dhaabee beekan akkatti amma namni kan oduma jaanii eeganfaa isaatii nama kotti geema wayyaan walitti ergatu. ishi nama tokko galchanii doktor Faamilii ilaala wanni isin beekuu qabdan warroonni jala kana jirtani namni illee dhufee nama waliin illee taphattee maaltu nama jissaa jira. Nama waliin illee taphattee nama waliin illee taphachuu baattee jechuudha. Wanni kun jechuudha geemiin kun geemii moo'achuudhaan moo'atamuudha osoo hin taane geemii sappoortii godhuuti. Geemii geegessaa obboleettii keessaniiti. Isinii galee homaa fuulli namni isii waliin taphattuu sun giiftii qara isiif hin binne isin harkaa hin baasu. Warri qara isiif yaaddanii isii bira dhaabachuudhaaf isii jajjabeessuudhaaf qabattanii dhuftanii achitti illee numa kennitanii fi asitti illee numa kennitanii fi kallattii kamittuyyuu giifti maa jechuudha. Soba ta'e kan mubaarak jedhe dhugaa ta'e kan mubaarak jedhe geemii geegessaatii jenne. Gatii kana ta'e yaa mubaarakiin ta'a yaa aslii ta'a yaa reedii ta'a namni tokko itti ergatee waliin haa taphatu. Akkuma ibsaan jedhe akkasitti sappoortii godhaani obboleettii teessan gammachiisa karaa nagayaa gali jedhaani dhumate dubbiin kanuma jechuudha. Waan biraa haasa'u takka hin barbaachisu. Seeni bakka mubaarak ta'e. gasti kan wadati ayye Achi asaasaa achi haasaa taphachiisuu jennee. Support. Kotu fatiya. Warra barbaree warra baasaa dhimma walitti. Yallaa kan boona yetti muka. Elani fa. Sodaata. Eenyuun jaree deemu. Sirreeffadha beekte. Kasii ta'uu irraa kaattu. Qoy. Sirreeffadhu bor viidiyoo ta'e waraabanii diyaasboranii. Laa ilaaha illallah. Wal bukkatti gad godhee nu kaase. Jara seeni ta'uu Military Yaa baay'ee.